Assalamu alaikum ashamar kafune daawwattoota fi kabajamtoota keenya bakka jirtanitti nageenyi isin haa qabu. Ibraan kun akkuma agartanii lakalee fayyine du'aa hundatti guurree waa hundatti goggoonee khalaas beefachuu didee jarri wallee siiriitti godhe fakkaatti mucaan fayyuu didee jira. Kun akkuma agartan laalamallee akkuma kaleessanii jira. Dhiiroo durriin waatti godhuun dhabuu durrii fi masfiin baanansa waatti godhuun dhabanii mucaanis kunoo kana jira. Maali ni beeytanii masfiin baanan kana khalee videos raasine marreeti wanta goone enne khane khalas masfiin nuufis mijaa hundi ndaqamne inni waan fayyaan qabne fi inni waan gagabe yiruuf isa beefachiifne ichi booda wanta goone enne taa'u jirra. Kanuma wallahi akka laaltanii agartanii Ibraan du'aa ittiin godhin hin jirru wallahi mucaa siidhaan dhaamsa fakkaate jaamsa fakkaate jarri. Wallahi bar waan man Joshua ndisu wallahi ila khalee ka keessa jirru isuma waliin nuuji waa akka keessa jirru beeynu du'aa itti goone kanat beefachuu didee durriin baana kun dhiiroo mucatti gaafa bishaan itti kan isa mucaa maal godhe yaa durri waa mucaa goote gana gaafa qabamte takka takkatti himuteessa tamam kuma laaltanii agartan mucaan kunoo kana nu harkatte kana ta'e jira akka goonus kana simben wallahi mucaan kana dhukkubsatee jira ila khaleen beefanne mee kam goon wallahi yoo kan mucaa kanarra rakkoon takka dhuftu taate ni beetanii daawwattoota keenya akkuma agartan daawwattoota keenya Ibraan ila amala fankaane turiinaanis akkuma sheekha fiduu kutte wallahi sheeninis dalagaa irra jira fakkaatti turanii jiranii wallahi akkuma to wallaaleetiin jira mucaan kunis ne yaachisiisu jira akkanatti ila khalee goo kana jiru jechuu ne yaachisaa Ibraan mucaan kun amma yoo keen harkaa baafate daawwattoota keenya sheeninis turee jira kuno la lakata ini keessa jiru ne gartan ila khalee akkuma amma gartan kana ila khalee kana Ibraan Sandro Mali Asmi Ibraan Auna disi harkisi dukubati mega tai Ibraan nagadisa ka haye sigadisi mana gartan la cheese igme olin kai cheese asu Ibraan خيمي كخيتين دديمي اي شريت دديمتي مي شريتا مي غارا كيس دديمتي اكتي في بيتو سي دكوباتي تي مي غارا كيس دديمتي مال غوتا انا ديزي لا ابراهيم اجيسو فين تاني اجيسو ترينا مالي فجيبتا ترينا اجيساليس ترينا في ماس لا ترينا مالي سيدان اجيس ماس سي في يارام مدي في بيچيرفا نافني اجيس غنا اجيس Turina marsi gode isaan gana gubuta Turina marsi gode Turina ni fito kan doasi berbadu kut bari sanum sanu doasi berbadu Turina sin jeo sindi saiti amata yakini sidu kubati anga Turina mi marsi rabelesiti nagadisi jesan je bari sanum hundau la gafa fayite je tamam awona disin je amme di fusidu kubaga fayite sidi setting gira di tai hatta ko demun injirture nagadisin je bari singadis Ibraan qalbii ta'i maali akkuma agartan daawwattoota keenya kunoo ila khalee kana jira jarri siiriitti godhan fakkaatti mucaa waan kana godhanii lala kana baza haasoo ila khalee qaal abaluu najjeesa Ibraan deebi nadisi ayyesin isa deebi abo nadisin jeesa ajjeesmale isa ajjeesmale gaafa fayyite jeetre gaafa fayyite jara sadeen kana naaf isaan sadeen ajjeesmale waan ginaa nguuto ayye gaafa fayyite harka keetii si fayye tokkotti fixaaw amma dibore nadisin je barati sindisa tai dubo harkisi ko qabada harka je nadisi harka qabaddu sinto goti tige qabaddu tai Jimta tafi daawwattoota keenya kunoo akkuma agartan ila khalee haadha ammadiitti kunoo isa dabarse jarri siiriitti godhuun dhaba mucaa siiriitti godhuun qaba nama kiyyaa masfiin jedhamu qabamee jiru kana tokko waan inni mucaa godhan gaafachuu qabna. Mucaa nama kunoo kana keessa jira taraa turiinaa fi haadha ammadiin ajjeesa yaa taraa jarri durrii fi mantees dhufan jaa khalaas akkuma inni keessa jiru kana hin beekne jara amma masfiin jedhamu kan gaafachuu qabna Ibraan kunoo ka ammas gaggabe deebee jira khalaas sheeninis turanii walleen hojiirra jira fakkaatti sheekotiinis kamee hanqee isaan dhufanii kanumatti sheeni nu dhufuu didoo akkuma taane yaa sheeni ture mucaana kana keessa jira sheekotii turiinaa fi sheeni turanii jiranii kunoo kana keessa jiramee akkami taane eenyu
seenaa mee sheekoo jilaa sheekaa dhufee na fakkaati mee yaa rabbi furmaata nutti hafidu kunoo sheenini wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Mijaan dhukkubu kunoo. eewa mucaan dhukkubu kunoo kana laallo hoomee yaa baga rabbi si fide kunoo ila kalee kana jira baga rabbi si fide yaa khottu mucaan ila kalee kanatti jira yaa sheenini dhufee yaa rabbi furmaata nu fidi mee daawwattoota keenya du'aayis godhaaf rabbi haa fayyisu jaa sheeninis kunoo akkuma agartan dhufee jira rabbi haa fayyisu jaa du'aayi godhaa isiniin jaa Kana kadhuku. ewa kana kadhuku mucaan harkee waa dhiyoo tana namni ibiddatti qabsiisee harka wanta godhe harkiin dhukkuba Maal deemni? namatu dhiyoo tana qabanii hidhanii turanii khalaas harka kan hunda ibiddatti qabsiisanii gubatee rabbi isa baasee ammaan tana khalaas waan akka waatti godhaniitti ila kalee kanuma gaggabee beefatee gaggabu ishee khalaal daawwattootaa fi kabajamtoota keenya du'aayi godhaaf isiniin jaa mucaan kun ila kalee kana keessa jira sheeninni sitti dhufee rabbi furmaata Dilti dhukkubu jirare. Manaa kumaa keessanii. mana akimaan geessine sheekatti barbaanne kalee gidee sirra dawwallatan ila kalee akkasuma jira jechuudha. du'aayi godhaaf isiniin jaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kunoo sheeninni sitti dhufee jira rabbi furmaata nutti haa fidu ibraan rabbi haa fayyisu yaa du'aayi godhaaf kunoo durrii fi masiin mucaa akkana godhanii mucaan haalaata akkanaa kana keessa jira ibraan Maalim? Uff. Maalan nakatte jaa. Uff. Maali yoo acha kana dhufu jira. Maali ajaan? Tajaajila jiru. Ajaan maali yoo? Tajaajila jiru. Awwa nadiisa. sitti ajaa'ibu jira Nadiisa raan jeerga. sitti ajaa'ibu jira Awwa nadiisa. si gadhiisanii sitti ajaa'ibu jira Nadiisa Negatif, negatif. Negatif sana tere. Uff ammoo iddoon qaba bakkaan qabaachiin dhaqa haa. Maal odutti? Cimaan dhaqee nama hanga jiru ajjeesee fixuu deemamma. Nama Sanii ajjeesuu malaasee Nama meeqa jechuudha? namni baay'ee amma. Isin nama meeqaan nama jechuudha? Ante amma nama torba. Nama torbaati. Akkam taane ittanii dhuftan? Akkam taana nama sadeen tokko bakka tana noofe sana ajjeesuudha dhufne ammaas. Nama sadii jechuudha? Mata hattootu. Nama torban dhiira qofa moo dhalaaji? kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kunoo akkana jaalaaltanii agartanii mee du'aayi godhaaf rabbi haa fayyisu jaa kunoo mucaa siirii itti godhanii jiranii akka kana godhanii hin beekne wallaahi mee du'aayi godhaaf isiniin jenna mee kabajamtootaa fi daawwattoota keenya. Dem bishaan san qolaata fidii. Boo siin baanaa Awwa nandiistuuti. nandiistu sin dhiisee akkam taatu? Ajaa. Gana si gumnaan. Awwa nandiisi. Bishaan san fideeti. Gaami. kabajamtootaa fi hordoftoota keenya mee akka haalaata kana keessa jirra mee du'aayi godhaaf rabbi haa fayyisu jaa kunoo jarri mucaa hidhanii gugubuu qofaa miti akkana keessa godhanii akkana keessa jira mucaan mee du'aayi godhaaf isiniin jenna harka hunda kana maxachanii Nadiisi. harki kun hin dhukkubaa Nandiistoo. Boo nadiisi. Boo isinin baanaa. Nandiistuu. Sin dhiifnee. Maal feetan amma isin? Nadiisi. Harka isaaniis kan. Maaluma akka kabajamtootaa fi daawwattoota keenya ni argitan kunoo laal mucaan micciirii fi haadha amma turiin haadhaan ajjeesaa jira kunoo akka isarratti wanti godhan fakkaatti jarri siirummaan isaan itti godhan akkuma isaanuma kan famatu godhanii maal akkam tatta'u jirtan san? akka tokko tatta'uutti hin jiru. Duba nadiisaa faamaan. Jiraadhu isinirraa? Ni jiraata. Duboo. Jiruuti biyyeen laagana nadiisaa. Akka ati jiraattu barbaanna nuti. Duba nadiisaa ree? Eegi si tokko jira qaba. Jira ta'us. Maalonni isin ajaan fuula na goggootanii akkanatti wanta na goggootan maali? Du'a. Du'a maali? Du'a.
Maalin ta'e du'aa maal? Ati nama? Du'u maal sareedhaan? Saree sirrii jira. Bineensaan si fakkaata? Saree san caalta. Ati nama nan jaasu. Ibrahim. Maal nan neetan? Ibrahim. Udah lafatan alun kodis. Dhagee ofii fi nima. Mucaan maal sii ta'a? Abboleessa kiyya. Obboleessa keeti. Mucaan kan sana hedduu dhukkubsataa. Nama waatti godhe siirii san gubbaadhaan. Jara hamaatu keessa jira. Dhukkubni isaa dhukkuba sadii. Dhukkuba sadeen dawaan na bira ni jira na biratti ni argama. Dawaan hin godhaaf. Garuu dawaa godhuufii dura gatii amma olii gala. Maallaqa yoo qabaattani maallaqa mustaqdama if dura naa kan ta'an akkasii fayyisee mucaan akkasii yoo fayyuu baatee na gaafattan. Gatiin meeqa silaa? Gatiin dawaan isaa doolar 500. San gubbaadhaan dawaan amma na bira jiru dawaa gosa sadeen na bira jira. Hamma isa fayyisuu jechuudha. Kun doolar 600 kunis akkasuma. Kun hongaan tuquu kanatti ni jaabu. Dawaan kun qaaliidha bika biraarraa naa dhufa. Habiraallee akkasuma dawaan isaatti godhamu bika biraarraa Dubaayii fi Itoophiyaarraa dhufa. Dawaan biyya tana keessa hin jiru. Saniifuu maallaqa boruun irratti ergaati. Doolaara 500 hin naqasamu. Waan an joomi obboleessa kiyya. Fayyaa mucaa keessanii barbaada. Mucaan keessan haalaataa kanaan haalaataa du'aa deemu jira. Si galee guyyoota muraasa booda haalaataa kana lubbuu isaa dhabdan. Saniifuu amma deemeetiin ni ajajamoo dawaa isaa hin ajaju. Maallaqa na kafaltammoo kafalta. Maallaqa boru tiraansfer gootaniif. Dawaa isaa jechuun ni gootaa fi maallaqa si barbaanne jechuun akkasitti gootaree maaliif jennaan ni godhaa fi. Maallaqa harkaan qabdan immoo. Maallaqa amma nu bira jiraachuu baatus. Hayyee boru doolar 700 irratti erga. Tamam inshallah. Dawaa isaa kafaleetiin boru. Amma edamu deemee irra dawwalee ijoollee maallaqa akka dawaa akka ergan godha. Boru 700 ni ergaa fi kaan kaafes ni ergaa maallaqa boru irratti ergaati dawaa hangaa fi dawaan yoo sun barbaachisu dawaa 5 ol. Ilmaan fayyuu barbaadna. Fayyaa isaa yoo barbaadan inni immoo guyyaa muraasa booda akkanatti rabbiin lubbuu isaa fudhata. Osoo fayyaa qabuu dafaa dhaqqabadda. Rabbiyaa fayyisuutii maallaqa salaalleessa irratti argina. Dawaan isaa qaaliidha. Mucaan kun fayyuudhaaf doolaara 1,500 barbaachisaa jenna. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya du'aas nuuf godhaadha. Akka mucaan kun fayyuu rabbiin isaa fayyisu. Eewwa maaliif jennaan ammaan tana wanni isheen dawaa kan hin godhin kuteef maallaqni waan nu harka hin jirreef guyyaa biraa deebiitiin godhaafi jee rabbiin maallaqa kanaas nutti haa fidu mee rabbii isaa fayyisu ijaa du'aa nu godhaafisan hin jenna. Kunoo akkuma agartan fayyaan isaa jabdu mucaa siiriitti godhan gubanii dhiisuu qofaa miti siiriitti godhaniisiiti dhiisanii kunoo maallaqni nu gaafatan maallaqa guddaa kanaa mee rabbii sinaa furmaata rabbii sinaa fidu ijaa nuuf godhaadhaa isin hin jenna. Ilaaltanii agartan daawwattoota keenya mucaan kun akka lafaan kaanetti isheeninis du'aatti godhee kutee lafaan koo'uu nuun jee wallahi akka taanu dhannee jirra. Kunoo warri daawwattoonni keenyaas koomentiidhaanis taatus yaada qabdaniin nu gargaaraadhaa isin hin jenna. Mucaan kun ilaaltanii agartan isheenni du'asii lafaan koo'uu jee maallaqaa sanqa barbaadannee walitti dachaa nuti mee du'aa nuuf godhaadhaa koomentiidhaan yaada qabdaniis nuuf dhiyeessaadha isin hin jenna. Halaas daawwattoota keenya maallaqaas barbaadannee jechuu hanga viidiyoo itti aanutti walitti dachaa nuti nuuf turaadha isin hin jenna.